Nageenyi isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Nagaa kootti aansuudhaan aanaa dhufuu jedheen jira. Welcome baga nagaan dhuftan hordoftoota kiyya hedduu baay'ee kanas hin jaalladhu. Welcome siniin jedheen jira lafaa keessi madheen jira. Video ko kana yoo isinitti tole laayikii godhaa dhugaa hedduu takka galatooma. Videoon dheengadda guyyaa sadiin dura gallakkisee ture tokko irratti namoonni baay'een keessanii baga nagaadhaan galtee baga waaqayyo baga rabbiin nagaa siin gashee jettanii dhugaa akka hedduu takkatti naa gammaddan jechaadha. Sana keessa ammoo namoonni danuu keessan gaaffii na gaafachaa turtanii koomentii keessan argeen jira. Video hojjechuudhaaf xiqqoo shinaami jechuu dide maaliif seetanii keessummaan natti dhufaa. Akkasuma bakka keessummaa beektu mitire baay'ee walitti dhufeenya kana qaba namootaan abbaan manaa kiyyaa sila saniif bakka ashoo haala mijataa takkaa hin arganne dhugaa dubbachuudha. Halkan seenayyuu siniin jedha eenyu banee ta'ii daataa banee taana seenatti siniin jedha. Video tokko immoo yoo firiideemii qabaatte malee akkatti hojjettu hin qabdu waan ta'eef siniin jedha. Firiideemii amma kanaan booda nan qaba mana kootiin siniin jedha. Egaa nagaa kootti baay'ee nagaa guutuun qabaa sinillee baga nagaa qabaattanii keessattuu ijoolleen Beeruutiin keessa jirtanii Joordaaniin keessa jirtan biyyoota hundumaa keessa kan jirtanii nagaan koo qilleensarra balali'ee sinaa dhaqqabu siniin jedha lafa jirtanitti rabbi sinaa eegu. Gaaffii baay'ee nagaafattan gaaffii keessa nagaafattan keessaa waa'ee shaanxaa gubbaarratti illee nagaafattanii akkamitti shaanxaa dabarfannaa akkamittiin galteerree kan jettanii nagaafattan baay'ee keessaniitu jira jechaadha. Ijoollee baay'een lakkoofsa kiyya hin qabdu keessan dhuftanii yeroo na gaafattan imoon kiyya naaf hin buusu dafee jechaadha sagalee deemee waayifaa bitadha jedhin lafti nani jiru xiqqoo ishii eenyudha jechaadha magaalarraa akkas gadi siqamanni kiyya deemee yoon bitadhe malee jechaadha. Ani immoo waayifaa kana deemee bitachuudhaaf xiqqoo ishii keessummaan dhufee na dhaba waan ta'eef namni kabajaaf baga galte jechaadhaaf mana namaa dhufa waan ta'eef sila kanaafanii waayifaa akkattiin baay'atoo bitadhu dhabe siniin jedha. Gaaffii keessa sinii deebisuu dhiisee miti ijoollee rakkatan keessatti dhugaa sagalee sinii ta'uu dhiisee miti siniin jedha. Sagaleessaa sana caalayyuu akka sagalee sinii ta'u abdiin qaba jechaadhaan. Maaliif seetanii lafa rakkoo kaleessa baay'een ture waan ta'eefani dhugaa rabbi achi keessaa nan baaseeni guyyaa ananatti dukkanaa'ee ture garuu yeroo viidiyoo sinii hojjedhu gammachuu qaba yeroo viidiyoo sinii hojjedhu jechaadha. Garuu guyyaa takkaanii maatii koo kan gaa'ela kootiiniyyuu rakkoon kun waan akkanaa jira jedheetu itti naasa'u jechaadha. Wanti kamiyyuu narra ga'eeyyuu hin dubbadhu jechaadha. Maaliif nan obsa amma guyyaa keessaa ba'utti jechaadha. Waaqayyo immoo na gargaare keessaa na baase. Inni na gargaare isinillee sinaa gargaaru nagaadhaan keessaa sinaa baasu siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa shaanxaa na gaafattanii turtanii akkamitti galtee naan jettan. Ani kanan hin galeeni kaayiroo irraan hin gale jechaadha. Kaayiroo irraan naa kuttee waa irratteeti birriin tikkeetta ishiin ittiin naa kutte $650 jechaadha. Dhaqa gala jechaadha galumaa sitti galu kana jechaadha. $650 jechaadha. Akkamittiin lamatti kaffalamaa yoo jettanii gaaffisinitti ta'e tokkichi wabichaa $650 si kaffalamaa. Isaan booda kaayiroo ittaan bu'ee kaayiroo sa'aatii 10 ture. Sa'aatii 10 ture waa irradheetinanii gara eenyurranii gara Itoophiyaa dhufe jechaadha kaayiroo irraan jechaadha. Shaanxaan immoo akkatti naa darbe sinitti hima. Shaanxaan tokko kiiloo 23 iyyama ture. Kiiloo 23 iyyama anarkaa immoo kiiloo 7 naaf iyyama. Achii maaliin godhaan immoo uffata baay'ee waan hin qabuuf jecha shaanxaa kiiloo 23 sana 25 naqee dhuma naa darbe siniin jedha. An 23 immoo nan kaffaladhaa tikkeetta akkasitti irratti naa kutti jedheetti naan akkasitti shaanxaa lama naan jette irratti naa kutte sababiin isaa kaayiroo yoo ga'e na jalaa hafuu danda'a waan ta'eef otoo ishee irratti naa kutuu baatte jechaadha. Saniin booda irratti naaf kuttee ani immoo yeroon bakka boolee eenyu ga'u Beeruut ga'u jechaadha. Shaanxaa gosa 23 25 naa mazzasiisanii dubbanne iyyuudha. In darbee isa tokko naan jedhee tokko sana boonnaan nan kaffalaan jedhee kaffale naan jedhee bakka kaffalamutti dhaqee kaffalee waraqaa koo fudhadhee qabadhee deema. Waraqichi sanas immoo gatuu hin qabu jechaadha. Sababii isaa ittiin shaanxaa baafadha jechaadha. Saniin booda akkasittiin nan dabarfadhee abbaa kiiloo 7 san dhugaa dubbachuudhaaf kiiloo 12 naqee jechaadha. 12 maali 15 naqeeyyuu isaan booda jaakkeettiiwwan irree walirraan hin kaawwadhe jechaadha. Akkasuma harkatti illee dugdatti baatanillee nan qaba jechaadha. Sanaa hin mazzasiifne odoo mazzasiisee na kaffalchiisu garuu akkasumatti nan qabe carrumatu irra dabarsee siniin jedha.
Innaa akkasitti nan dabarfadhee isa harkattan qabadhe abbaa kiiloo 7 jedha sani kiiloo 15 ta'an naqe jechaadha. Harka kootti qabadheen abbaa kiiloo isa dugdatti baadhu san dugdatti baattadheen jaakkeettii shurraabii bakka uffata godheetu man naqadhe sababi isa yeroon eenyu bira darbu sana baafadhee tanaan shaanxittii xiqqaa sanatti naqe amma inni fudhanne immoo peestaala harkeetti qabadhee peestaala bareedaa isaa jechaadha. Isa keessa kaawwadheen akkasittiin darbe jechaadha. Kanaaf isinillee akkasitti darbuu dandeessu. Yeroo ani dhugaa dubbachuudhaaf uffataaf baay'ee nan bochifne bahuudhaaf kaayyoon kiyya waan ta'eef ofiishiitiif nan geessina madaamin kiyya ana kan nageesse taaskiin nageesse jechaadha. Sababii isaa sodaa waan qabduuf achirraan deemtetu nageessu waan hin dandeenyeef birrii naa kaffaltee waan ratteet achirraan galee jechaadha. Hordoftoota kiyyaa obboloonni baay'een keessan akkaatti na gaafachaa jirtu waan ta'eef akkamittiin gallaa akkamittiin jettanii gaafa nani galu sana galgala lolli cimaan akka ta'e isinillee hin beektanii hin argita jechaadha. Xiyyaara nuun ka'ee baay'een turre kan rukutamee jedhanii isaan booda hiriyoota koo baay'ee gaafadhee akkasuma mudaamiti illee gaafadheen ture daawwalee yaa rukutame naan jedhanii gaafa salka baay'ee sodaachisaa ture jedhan haalichi sun jechaadha. Haalichi san keessattuu gargaaramee ani siniin jedha nagaadhaan galeen jira. Waaqayyo nagaadhaan sinaa gashu. Obboloota koo lafa san keessa jirtanii siniin jedha. Waan baay'eetu ture waan baay'eetu jedhame sanas ta'ii kanas ta'ii dabarseera waaqayyo rabbiin galanni haa ga'u sinillee nagaadhaan baasiniin jedha. Kanaaf akkanattan dabarfadhee siniin jedha shaanxaa. Ijoollee baay'een immoo kan isaan itti akkatti isaan dabarfatan akkuma carraati natti fakkaate dhugaa rabbii mucaan tokko kiiloo 15 doolaara 150 kaffaltee dabarte. Dursa otoo tikkeetta wajjin hin kutame nan kaffaladha jettee tikkeetta wajjin odoo kutame akkasitti baay'ee siin kaffalchiisan jechaadha. Isa kana siniin jechuu barbaada. Ijoollee baay'ee gaaffii akkasii waan gaafattaniif jechaadha. Kunoota isinii deebisee jira. Waan gaaffii isinitti ta'ellee karuma miidiyaa kiyya kana naaf barreessa. Ani immoo gaaffii keessan achiin dhufee isiniif deebisuu nan danda'a jechaadha. Amma waayifaa bitadhuufitti amma xiqqoo ishii keessummaan eenyu jedhutti tokko guyyaa lama sadi irree lafa oolee viidiyoo kana isiniif hojjedhe poost isinii godha koomentii keessan laalee jechaadha. Yaada naaf qabdan immoo laayikii gochuun dagatina. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira ga'a. Akkasuma na jajjabeessuu keessan ibsa. Isiniin jechuun barbaada dhugaa jabaadhaa uumaa miti amshir ijoolleen beeruutiin keessa jirtanii ijoolleen biyyoota garaagaraa keessa jirtan obboloota keessan hiriyoota keessaniif yaaddoo cimaa keessa jirtan adaraa akkuma amantii keessanitti du'aayii kadhata godhaafi sababiinsa kadhata yoo ta'e malee guyyaa gidiraa keessa darbuun hin danda'amu gonkubayyuu. Yoo du'aayii godhatan yoo kadhatan qofa keessa darbuu dandeessu. Anis kadhannumaan keessa darbee isiniin jedha waaqayyo na gargaare isinis kadhattanii keessa dabartan abdiin qaba. Haala hunduma keessattuu immoo raafamina akkamittan ba'a akkaman godhatanii yaada keessan sammuu keessan kana hin cinqinaa jechaadha. Gaafa sammuu keenya kana cinqina waan hamaa tokkorra bu'uu dandeenya waan ta'eef amma sanuu immoo waan qabnullee haafu lubbuu keenya kanaan iyyuu keessaa bahuun baay'ee ulfaata gaafa sammuu keenya kuni nu eenyu jedhe jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kooti hedduutu akkasiin jaaladha hedduu siin kabajaa yeroo gaarii naaf qabaadha yaada naaf qabdan koomentii jala kaa'uu hin dagatinaayi mucaa kiyyallee isiniif fidaa bamanaa kiyyallee isiniif fidaa hundumaa isiniif fidee tana wal sin barsiisa isiniin jedha. Kanaaf baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa ulfaadha naaf jiraadha lafa sin jirtanitti rabbi sinaa eeguu amaan takka sin hin argini gufuun takka sin hin dhahin dhugaa rabbiiti biyya ormaa kana keessatti imimmaan takka sin hin buusisin balaan ibiddaa sin hin argatin rabbiin sinaa tiksu sin hin jedha baay'ee yeroo gaarii naaf qabaadha hedduu sin jaaladha chaaw.